kosia dire olma kisinda ganeme garake figandirai ada kosia dira harmi kosia dirai ada kosia dirai ilmun kesif takbira yarunan gotu dahir ada kosia dirai harmi kosia dirai السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تعرضوا كنيون دكيسان وبعنا كانوا جراتن فيا كبدانين جروب جنين كيسان حالك اللي إنسان فقط سنين كبجمتو تعرضوا كنيا وان سنين جرسان كنو دچانه دغنه جرا فيديون دراني سن كوبات وان إيراتيف كوبات سنين قديسنا كنامو كوبات سنين قديسة كذا كبجمتو تعرضوا كنيا أما إسجرا وعون دبيته كيسموني لي وري دفني لين جرو وري إن دفني لين جرو وري كنا إيجار روتشارا أما مو بكانتي ميشالي بيته كنين جتشارا تيكوس سيريسة جولة وجين جتشارا بودا يرون أمني والجهة وفيت جتشارا نمون إيجار رولين جراني ورون نمور وفني بكانت جراني لين جران جتشارا كبجمتو تعرضوا كنيا أما تدفع meeshaa kanneen bakka kanatti walitti qabee waan bibbitamee waan dhugamee keeka maalii keeka tallajaa keessa kaa'ee jira achiin booda walii dachaanaa kana hanga dhuma sagantaa kootii ammas na wabdofaa isin jedha nama wayii sapiraas godhuuf deema eenyu isinuma kosia dire olma kisinda ganeme garake figandirai ada kosia dira harmi kosia dirai ada kosia dirai ilmun kesif takbira yarunan gotu dahir ada kosia dirai harmi kosia dirai لا والله سيرب سيسو فهمتي مال كاملة ما انتهت ايه يعني نجرامي دا وطن بوان وانو تلا لا ترى ليس انه ملا لبرك عادي اما يعني لا انا اللي دغادو بچو دافي حدوم مجيونتون مانك يرفته هو كان دلق يجوني يرا كدل الدوكان لا وما دلقيت تغرسيسو كان غوري يچارا كبجمتو تورتك ما والله تكون وجاي كدل الدوكان لا لا كان رافو الدوكان لا لوكا ايه سرافو بس يوم اما قرمات سيراسير تنمو يعني قرمات دبرتك الحمد لله وصدر بعده وصدر بورا بعده كيسا كجنا وانا جافسني غلطومي غلطوم كاملاتنا كدل درله لا يبالي ورتي غرفتو كتني دركمامي اي ما تنسى ها ما دركمي دركما ما غرفتو دركما لا غبرون فچو سنت غبرتي في بين دبرتي موتي في بين دغني dubartii mootii mootii tokko hin beekne dhiiroo غبرتي في بين uga wajjannee akkana taanii xaarree fataa zanaa namni isin godhu nu isin mana keessa amma mara ma kasin dur duri mara dur habe wala bawar ambakun na uma la pedi di bede ru tufo jiraachi alhamdulillah la waliro jiraachi sarka dibba keessa harka shanan tokko harka shanu ma antana hedi harka shanan tokko warri amerika tu dubartii sani dalay di mush bi araba tanam amerika is kaatan di duran dalay amerikan bar kana ay amana jabes amana sirin jinne dubartii amana rabbiti lamba farat ila salani to ko farat amana rabbiti no amana bakkan gari ma gije kanati no we nejir hawe ta afani bagay nugara ke nangene ira orangene isi ya kabajamto ta hoto ke nyawarri kuno amana dubartii amana ta wallatan la dubartii le gaawdu dura awdi agarsis tabash wa ta عمل جاوب بني وجاوب بني دوبارتين كسانية نمني واحد يعني نما جيتش أنا ما جاوب شو هذا بكسل جرات شو هاي لا ما قبله
لا dubartiin illee dhugaa yaani nama jechuun nama dhugaa ofitti dubartiin bakka san jirti dubartiin haqqii jaarsaa guutaatu hedduun addunyaa kanarra jirti dubartiin haqqii jaarsaa guutuuni TikTok irra baati akkatti guutanii bakka itti bulla jira amma yoo ati bakkuma feete oolte bakkuma feete deemtee galte haqqi kee kam guutamee almee fakkeenya mee oola taate tabiraa udhis tamam ana zana jedhee siif aaree siif harki kiyya akkanatti laala harki kiyya laala harki kiyya ha yoo fakkeenyaaf aniin kun siif kabajamtoota haftoota keenya bishaan maaliin hedduu meessinee abdii birriin qabdu maaluma birriin qabu. Sadarkaa walbaatee kadhachuu bara homaa siidha bineera. Laa kadhachuu waliin barbaanne. Yaa nama. Adiin tolcha ati balleessaa balleessi. Laa balleessi ana kana beekaatu maangoo. Anin tolchaatu na jalaa balleessi. Ani tolchaatu balleessi bara. Ana akka bara nakki yaanni kiyyaan akkana tolchaa jira. Ani bara ati maa balleessi dhala aaree tolchi jira. Akkana godhee kun. Naan muraatu beeri laalla viidiyoo keessatti akkana. Maal jettu? Shuf. Raadatti jibichatti raadatti. Raadatti siyaa godhatti. Raadatti jibichatti. Raadatti jibichatti raadatti. Because yaadere olmaa keessinna gamneemi gara kee fiigan jira mada koosi yaadera harmi koosi yaadera mada koosi yaadera ilmuun keessiif takkabeera yeroo naan gootuu gaheera mada koosi yaadera harmi koosi yaadera. Dubbii kana aarteetti kaamelaan kabajamtoota kaamerameen ol qabdu Noora dhugaa dubbachuu goroonni bakka kanatti dafanii naa dhufaniidhaan aadaa tuumanii waan kamni daddafnee ofirraa finnee haadha sapiraayisii daddaffee akkamitti fuudhee itti garsiisuudhaaf deema jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoo kana immoo akka jaalatan abdii guddaa qaba. Bishaan birrii qabdu birrii ta'ee jiru. No kabajamtoota hordoftoota keenya bishaan dhugaa dubbachuudhaan wanti kaartoonota akka biti suurni asii yoo namoonni waan dhuganii fixan taate hin dabalamaa jechaadha. Rakkoon hin jiru. Birriin qabu maal gotaa kaartoota hin dabalaman jedhini. La birriin qabu hin jedhamu kaamila waan qaban illee qaba jedhe. Yoo godhu birriin qabu tanaatti qeesseen malee. Kalaas kabajamtoota hordoftoota keenya eega isin jettee birrii kana fixee keeka fixee waa hedduu fixee kanaafuu birriin qabu maal? Birriin ta'e homa kiyya kan bitanii homa wanti bitanii onnee. Gaaga katana kan. Waan akkana tumaatti yoo aruusi guddaa qaatti goone. No kaamila. Yoo birrii akkuma salphatti iseetumaan gaduma baasaa re'an. Hin qabu jechuun yoo ma jiraate. Sirraa qusadhee jedhi kaa nutti himee dhugaa jirtu. Dirqama. Maal as goonaa si wajjin tokko gootaadha dhaabbanni raayikaati birrii irraa qusatu. Maallaqni nu caale. Laanuu miti amanticha tokko jira. Abbaa qabeenyaati. Wallaahi dhugamu. Qabeenya guddaa qaba. Wallaahi maafi manii riyaalsi hin jedhamu. Nasbi yallaa wani barooki. Dhugama ammoo kakkuun isaa kiisa wata akka qabu qaba. Eewa. Wallaahi maafi manii riyaalsi hin jedha. Sanuu akkana godhee wajjii ofii jiracha. Maafi riyaalii sun ta kiisaa qabu tanu malee tamana abbaan giitee. Maafi mataati kaawee gintii jechuun malee. Hin qabaan ammoo waasi himan. Hin qabaan dogongora namni qabu addunyaa kanarratti hin jiru rabbii tokko. Qabaata rabu. Wallaahi qabaata rabu Oromoon jira fitte namni hin qaba jedhu namni an kana qaba ani hin qaba jedhu guutuun warra waan qabne qofa warri hin qabu jedhu guutuun warruma qabu. Rabi warri itti warra qabu illee kasaan. Rabi warra qabu. Akkamiin jireenya jiraatti godhee waan asitti kuusaa maal jiru kaameeraan irraa dhaqite. Kala lajjibachi tiraatiin godhuutiin aadaa mana tumtaa booda mana dheetiin. Amma akkamiin asii keekaa qopheessa. Keekaa qopheessicha. Akkana dara kaasnaa. La akkana dhiisin daraddariin. Dhiisi. Kootu. Kaamerameen na fudhatu aniif kaameraan mee waan dubbachuuf deemuun jira jechuudha kabajamtoota. Achisi kaamerameen. Kaameraamaan kanallee itti maa daratti silaa jiru. Kabajamtoota hordoftoota keenya sapiraasiin kenna ka ajaa'ibaati isiniin jennee jira namoonni ammoo muraasni nu dhufanii tattaa'aa jiran kunoo haa ta'ani jennee itti onnaa jennee jira namoota kaawwan ammoo eeggataa jirra hafanillee rakkoo hin qabu maaliif yeroon illee murteessaadha jechuudha yeroon amma nu keessa jiru kun xiqqoo haalli biyyaa ormaan kunillee dhugaa dubbachuudhaaf jajjabaataadha jechuudha akka jajjabaataadha isinuun beektanii ani
addaan baafnee zirzirii isiniin himnu jechaadha namoonni. Kuufeeti yeroo qabnu ni fiinaa sanii. Kun hojii hojjetachuu danda'a kun ammoo guyyaan boqonnaa inni qabuyyuu guyyaa kadhaatii hadhumaayyuu boqonnaa qabu kanaayyuu ganaa mana namaa dhaqee sapiraayizii namaatiif dhaabataa oolaa jedhutu jira dhugamaa beeki. Inni sunillee dhugama dhugaa qaba jecha. Kana jechaadha kabajamtoota hortu anummaan kunuu dhugaa dubbachuudhaaf silaa waan kanaayyuu usuu hafee natti tola ture sababni hoo anummaanuu boqonnaa hadha qabaa guyyaa arrafu kanaanuyyuu jedheeti yaanii namni namaaf ofitti cabsuun goma jira jecha malee silaa godhu anuu bakka manatti fardii taate himalee dhugaa dubbachuu dhufee asin dhaabadhu torbeerraa dhaabbachuu jira dhugaa dubbachuuf kaamilaallee durarraa dubbatte akkuma oseenteen jiran daqiiqaa lama an daqiiqaa 3 daqiiqaa 4 daqiiqaa 5 isin bira dhaabadhaa turte jecha sababni isiin wajjiin silaa sa'aa 24 wajjiin yoo turte baay'ee gammaddi haala yerooti namni hojiidha olii gad fiigaa jireenya ofii kan hojiidha waa meeqa sirraa bakka meeqa yoo takka guutu takka sirraa hir'ata wanni hir'uu waa meeqa jira san bakka san guutuudhaaf qalbiin bakka sana jirtan bakka dhaabachaa midhaan akkasichadha kabajamtoota hortoota keenya amma keessummoonni keenya onnuu ka'anii waan gaafanne gara viidiyootti nuti dabarraa jechaadha maal nama ansabmee jiddumaan waan maaliif si waamame waa tiraamte sapiraayis nama godhu deemtaa malee nama sapiraayis godhu deemtu hin beekne sapiraayis maal akka ilaallatu hin beekne sapiraayis ma jennaan kan nama gammachiisu eeguma taatee qalbuma namaa gammachiisne jenneeti dhufnees biratti argamuudhaaf malee waan nu yaamte sibatu beeka hin beeknu. Yaani waan takka hin beektu jechuudha. Bakka na bira dhufuu kan keetiif galatoomu hedduu si galatoomfadhaa kun ija uummataa duratti baay'ee si galatoomfadha kaamilaan sapiraayizii kiyya dhageetteeti naawwannaa jettee jira an sapiraayizii ho'iitii miti tallaajaan kun akkuma agartu kun tallaajaan shaqqalamee jira yookaan dalagaa jira an kana ganama nyaachuuf malee sapiraayizii nan godhuuf kun ammoo bishaan yoo taate atuu beeku. Amma si eebbisuu dhufe jechuudha reef kana. Na dhageeffadhu kwa bishaan yoo taate ji'a tokko ta'a tallaajaa. Kanallee yoo taate gafedhe ta'a. Kunillee tallaajaa miti akkanumatti hin ta'a jechaadha gafedhe ganama galgala yoo beelee jaartii. Asirraftee ol ka'aa yaadda. Ol ka'eetu maancaa godhuudhaa fi sapiraayizii kiyya fixee jira waan nama bira dhufteef galatoomii nagaan gara manaa gali. Galatoomi. Siisoo beekaa dhaabi. Kana barbaannu miti dura. Harkini dhaabata. Kana barbaannu kanami. Kabajamtoota hortee. Kana duraa dhumanna ammoo. Carraa kana fayyadamteeti kutuu barbaaddi ka qaraayyuu dirqin qabnee rochana. Dhugumaa jira wallahi haja fardii takkaafitti dhaabbachuu jira wallahi. Nama hundaadha. Leeshiree guyyaa guutuu torbaanitti bakka dalagaa waan tureech ammumaan tana maara baatirraa dhufe haja birooti fi itti yaadee bas dhufee miidhumaan as gaa jeetiin dhufe malee viidiyoo hanga jalqabarraan kadhumaa keessa dhaabbadha jee iyyaane. Tanallee wanniif dura himeef. Dhugaa dubbachuudhaaf kaamilaa isin qofa wantoota teena qofarraa osoo hin taane nurraallee baay'ee qaalii taateerti baay'ee nurraa baddeerti barbaannee argataa hin jirru isinillee yeroo tokko nu mudhadhaa jedhanii kabajamtootaaf keenya argataa hin jirru hojiidha anammoo bakka kanatti yaani si deeggara dhugaa dubbachuudhaaf maaliif namni tokko hojiidhaan biizii of godhuuf yaani jabuma hojiidhaan biizii of godhuun waan gaariidha garuu biizii of gootee guyyama takka moo guyyaa lamaan boqonnaa qabdu sanillee waan biraa hojjetti kun ammoo gaarummaa kan keeti waan hojjetaa tursanillee silaa uummataaf osoo himteeti walla waan gaarii ture himtee yookaan namootaafillee geessuu qabda maaliif wanni ati hojjetaa sun an gara kiyyaan ol baaseen dubbadhu maaliif waan ati ol baasteen dubbanne an ol baaseen dubbadhu. Amma dhiyeenya kan qabbaneessine uuma ol baasuu osoo fe'ee bar waan ol baasuu dhabneef qabna bara. No amma waan ol baasuu dhabneef si himu. Waan sana hojjetaa beekta. Nama fakkaatee. No inni wanni si yaani waan ol baasuu dhabneef hin jira ol baasuu sun. No anamma fakkeenyaaf waan san dalaguu keetitti atamma hamma an sirraa gammadee caalaa ati yoo takka hoota sitti hin dhagamu jechaadha. Maaliif siin jedhan waan akka ammatti dalagartu kana bakka guddaa wayii dalagee argee jiran. Ka'umsi waan kana jabaadha. Amma waan kana gurgurtee birrii xiqqaa irraa argattu kana yookaan mallaqa xiqqaa irraa argattu kana miti. Namni amma ka yaadu mallaqaa miti dubbiin muuxannoodha. Wallaahi dhaziin. Wanni kun muuxannoo kana yoo fudhattee gaafa biyyatti galte haala gaarii ta'een hojjechuu dandeessa jechaadha. Ka'umsi bakka nu dura dalagaa turreellee kana ture jechaadha yoo ka yaadu waan guddaa sanii. Salphisi keessatti dhaqqabuun. Kanaafuu ni dhaqqabama jechaadha. Nama maaliif muuxannoo kana argachuuf waan akkanaa kana hojjechuun kan kee hangar kiyyaan isinillee guyyaa takkallee gaarii waan gaarii hojjetaarta jedheen hin beeku dhugaa dubbachuu maaliif an nama irratti nama jechuun jaaladhu yoo kana nama jechuullee nama duubatti malee nama irratti
isiin osoo na bira jirtu kaamilaan takkana jedhee wanni isii jechuuf illee yookaan waan dira gammadeellee wanni isii wannaa jedhu hin jiru maaliif yoo har'aan fakkeenyaaf kaamilaan tu takkana jedhe boru waan san dhiistee rafti hojii ofiillee dagachuu dandeette jechaadha isii duuba yoo isii jaje ammoo waan isii gorsuunis jechuun afaan warra biraatti waan tokko fudhachuu dandeenya jechuun nama faarsuu jechuudha. Faarsuu. Biraatti fudhatee nama waan jechuun si jaje jennaan akkamiin arrabsa dhee lola godhu. Ajaa'ibni fakkaattee wallaahi dubbisan jechuun nama faarsuu. Faarsuu jedhama. Mush arrabsuu yookaan immoo nama xiqqeessuu yookaan immoo waan baalagee sitti fudhatan. Akkasii. Waan baalagee. Akkasiiti. Afaan Oromoo fudhatee. Akkasiiti. Akkasii kabajamtoota hortoo keenya isii biratti illee isii faarsuun hin ta'u garuu wanni isii hojjetaartu waan jabaadha. Haaluma kanaan itti fuuf. Isiin boqonnaa qabdu guyyaa boqonnaa qabdu san waan biraa dalatti. Daqiiqa matakkaa kaamilaa argachuun nutti ulfaatee jira. Mallaqaan argamta. Si binnanaan jetture gabaabsi bitamtaan jetture. Hin argamtu bitamtaa bakka maallee jiru yoo taate nuti dubartiin saahiba duniyaati jenne yoo bakka maallee jiru taate maallee akkanaa dalagu jirraati bu'aan guddaadha baatitti gaafa akkanaa raatiba fudhatte hin dhufa. Akkas kabajamtoota hortoo keenyaa qoosaa fi dubbii tana jedhe jechaadha. Hojii kan keetii atillee jabaadhu biiziidha. Viidiyoon kun isin dheeratee jira. Amma keessummoonni keenyallee kan dhufan ol nuu ka'anii jechaadha gara qophii itti aanuutitti dabarraa hanga dhuma sagantaa kootii na hordofaa isin jedha. Sarpiraayiziin keen dhugaa dubbachuudhaaf wallaahi namni sarpiraayizii kanatti hin gammaddan. Sababni illee koomentiin keessan kan waggaa moo ji'a 5 moo ji'a 6 as barreessaa turtan guyyaa bu'aa isaa itti argateedha. Kanaafuu har'a ni gammaddan. Dhugaa dubbachuun na gammaddan. Kun ammoo xaarii keessan xaarii kiyya xaarii namoota yaadaan waa hundaan as keessa jiraniiti jechaadha. Guyyaa har'a gammachuun kun jechaadha. Kana warri viidiyoo kana jaalatan laayik godhaa yaada keessan karaa koomentiitiin nu barreessaa nageenyi rabbii bakka jirtanitti isin haa fayyatu. Warri sharrii yaaddan sharrii of keessaa baasaa. Warri haqa namaa nyaatan haqa namaa deebisaa. Warri nama zollomtan zulmiin haraama. Osoo nama zollomtan yaani nama jechuun nama zollomuu malee namni nama zollomu gaarii miti jechaadha. Namni ammoo karaa hedduun zollomu mallaqa ofaan osoo hin ta'in yaadaan illee nama zollomuun hin jira jechaadha. Yaadaan illee nama hin zollomina. Maaliif addunyaan kun guddoo nutti fakkaata malee xiqqoon akka addunyaa kanaa hin jirtu. An waa hedduu dubbachuun barbaadu kabajamtoota hortoo keenya kana nageenyi rabbii bakka jirtanitti isin haa baay'atu viidiyoo biraatti waliin dachana nagaan nu tura.